gala eegala si fudheeni mala injirumsiinala dagachiistuu mukuu dhangaa koo imala si qabadheen deemaa dhiyoo fi alaala si waliinan fiigaa ta'ee artiif dhiigaa barsiisaa bohaarsii dhokataa mul'isii aadaa dura seenaa qabsoo kan eenyummaa atiidhaan dabaallee galabaannee deemna daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyyee galaa eegalaa si fudheeni mala injirumsiinala barru kooti galaa bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti galaa artii kooti galaa. Mani hojjetan ittiin qarabisaan jiru mana Madan marii dubbisiste? namatti na baabummaa ta'u. Ajaa'iba! Inni fira. Waa. Baga nuti dafte kaabbee. Hara gurgurraa waan fiddeemu. Maani? Maani? Hoteelam tokko kan Itoophiyaa hin beeku. Hoteelaa yookaan dhuguma. Dhuguma keessatti. Coba Tania iya Maalodha? Maal gochaa? Nyaata Amma waa'ee jabaarii fi isa mana turgaa ture nuti qoosaadhiisi. Qoosaan akkasii namatti hin tolu. Arraadhaan nu ajjeesuuf nyaannee maduulle wayya arraadhaan nu ajjeesu. Amma kana foolii sana turgeessee kaatee kan Kaarsii koo nama baasee dhufe itti fannisee sanyuu fudhee deemaa. Barbariidhaan nu geggeessite ofii keetti booda nyaachuuf. Kaarsii koo nyaata inni takkatti nu arrabsaa waas ga'e nu gugubaa waas tungaa kaarsii waajjira roolii gad deemtee ajjeesitee biddees keessatti simatti taanaa seenaa turgeessitee. Ammoo kana nu goomsitaa kaa. Amma guyyoomtee tani. Akkas miti kaa kaalsiin hin ajaa malee kaalsiin gurguramu jiru. Ati iddoo akka yoo tokko beeknaa. Arginee dhabne wal caalaa kun. Kaarsii nu baase wanti foolii qabu mana keessa akkasii garuu asmuurii biraan argu koolii mugaarii maaliifi waajjira deemaa ooltee waa'ee waajjiraan ani mun arseera maaltu si ilaalla. Hojii argatte amma gaafa hojii dorgomtee hojii argattee waa'ee waajjiraa. Dabartee Nuun hojii abdootaadhaan nuuni dorgomnee hojii dhabnee waa'ee waajjiraa osoo hin qabne. Ati hojii argatte. Kanaan dorgomsitee. Kanaan mana kanaan egaa. Barbaaduu nyaachistee galtee gasii foon nyaattaa hojjetaadhaan nuun hojii dhabaa. Hojiin argatte natu maal mana kan deemtanii an hojii miti. Waan kana hojii akka hojii guddaatti ni ilaalaa inni deemee du'a oolee kaarsiin iyyuu kun akkasuma irratti ajaa'ee nama itti fanniseefi hojii barbaadedha. Hojii barbaaduun iyyuu hojii argachuu mateera. Hojii barbaaduun garuu ati dorgomaa dorgomteettaa dabarteetta waliin somu maali? Kunoo waan turgaa wal dhossaa kana immoo Hojii darbuun immoo barbaree nama jala kaanii iddoo nama dhasa. iddoo maqaan asas kaleessa suma turte. Obboleessa koo maqaa kobbee jechuun an hojiin argatte jechuudha. Isin dorgome maqaa koo argitanii maqaa kobbee qabxii 90 fidee tokko faarratti alamte. Borii isaa yeroo miindeffamuu irratti dhannee feene yeroo teenyu isa darbeedhan. Meerri nama maqaa isaan baay'inaa inni abbaakuma 90 ani immoo sabbaa qabxii 90 isa darbeedhan. Ati meeqa keessa sagaltama bitti? Dhibba keessaa 90. Duroo sammuun jiraanna sammuu qabdaan yoo gattibee akkamitti dhibba keessa sagaltama biddate ati dhibba keessaa dhibbaaf lama fa'aa dhibbaaf sadii fa'aa Yooma dhibbaaf sadii moo fiduu adda dhibban fiduu? Maali biyyeessi beekan? Maal tokkoffaa beera yooma 90 fideyyuu garuu wantichi waan biraadha maal gaaffii isaa maal tun kee gaaffii isaa qaba deetiraan deebisa amma fakkeenyaaf meesi turfanii maal baratte fuudii injiinaringii baratte mi'a ta'uu kaa'anii jechuudha fuudii injiinaringii irratti buddeen footoo kaasanii miisa jiidhaan si erganii akkamittiin buddeen sana nyaachuu dandeessu. buddeen kanaa ilaalladhee asii ilaalladheen dhaqee mana nyaataa deeme asii jalatti kana deebisu buddeenicha nyaatte garuu dhugaa lafa jiru erga suuraa isaa si erganii ati suurichuma daawwan gurgurattee laattee suuricha mana kompiitaraatti geessistee miiccisiistee suuraa sana nyaachuu qabda.
Piriinti gochisiiste. Akkasii ati bizineesii moo maal barate? Bizinesiin baradhee. Bizineesii barate. Nama bizineesii barate tu maas yoo keessi kullaa deemu bizineesii baratte laatee hojii hin qabu. Bizineesii baratte jechuun hojii hojjechuun. Amma fakkeenyaaf itoo isin abbaa dhibbaa tokkotti kennanii abbaa dhibbaa kana baasii isin jedhanii qabxii baasi. Ani reekoon salphaadha. Dhibba sanaa waa bitee buufadhee 200 godhee 300 400 500 akkasitti baay'ee. Kun turtii yeroo baay'ee qaba. Abbaa dhibbaa sana qabxii baasi ta'eetaa kudhaniitti sana sartu yeroo kudhaniitti sana sartu birrii kudhansiidha. Tokko kudhansiidha. Akka ittiin deemu garuu kan naqu ittiin qophaa'atee biyya kana keessatti dorgommii fiigicha yoo dorgomte malee isa ijaan kallattiin ilaalamu yoo dorgomte malee dorgommii isa mana keessaa dorgomtee naani abdiin qabu. Maaliif inni fiigichaa laayivii darbin argatu. Inni kun garuu laayiviin darba. Birriin darba. Firaan darba. Kanaaf nuun rakkoo cimaa kee galleetuma sammuu qabnu. Amma kan sammuu kootti taphachaa jiru keessumaa dhimma kanarratti himaataa ijaaramne jedhee maal sitti fakkaata. Waa'ee himaataa seerri himaataa beektoon himaataa maal jechuudha. Amma wallaalota ala beekumsa qaban nuti. Amma kan sadarkaa kana kan nuuf ta'a sadarkaa kana. Amma nama beeku digirii nama naafis. Hiikaa himaataa wallaala waan salphina keessa tokko gadi. Himaataa jechuun bilisa gosti nama. Iyyitee marattee xariin gootuu. Xariin gootuudha. Kanuma bakka hiikkaan sun. Dogoggortee tapha. Himaataa jechuun inni miidhanaa xaxaadha jechuudha. Akkasitti maaliif xaxaa ta'e himaataa jechuun hundiyyuu walxaxaadha siin galu. Maaliif siin galu? Asiin himaataa ijaaramaa jiru. Asiin immoo waan tokko diigu. Gandaan diigamte. Gurmaa'e lama sadiin immoo hin teessu. Wal dhiibu. Kilaash ol godhu. Maaliif amma fakkeenyaaf ati mataa kanaa ofirraa deemtee addattee jeelii bilattee hin galtaa? Maal godhu maalitti dhiibdu? Kanatti dugdaa jeeliidhaan farras bareeda. Amma fakkeenyaaf ijoolleen durbaa cheepstikii kan maaskii kaachuu ishee hin oolle chaapstikiin dibatti. Himaataa jechuun tiyyuu fayyaamsaa gara dhumaatti himaataa jechuun maal jechuudha jettan? Itti dhiisaa mana galaa xarareera jechuudha. Himaataa jechuun Amee akkati akka yaada keetitti baradheera jettee himaataa jechuun maal jechuudha? baradheera. Sirni himan baradha. Himaataa jechuun sadi lamaan tan kana. Himaataa jechuun ijaaramuudha. Gurmaa'u. Gamoodha. Beekumsa akkasumas haadha. Beekumsa ta'uu yaada. Isa iyyuu dhiisaan waa'ee himaataas waa'ee gurmiis dhiisaan. Ana mamee akka godhi. Ani waan baay'ee keessa qonna rakkisaa jiru. Waanuma yeroo baay'ee na rakkisa. Ana makka goote jechuudha. Ana makka goote hammani waraqaa eenyummaa baafachuuf gandatti fiigee fi dorgommii hojiitiif waajjirolee garaagaraa irra fiigee utuun istaadiyeemii galee fiigicha shaakaleera ta'e yoona atileetiksii cimaa tokko ta'e badhaasa guddaa badhaasa. Ragaadha. Yoona soorameera isuma dhugaati. Keessumaa ammoo jechuudha kan waajjira galiiwwanii tokko adduma natti ta'e. Isaan waajjira sana gaafa deettu jechuudha. Achi keessa kan guuteeru maatii dhumatti ilmaan wasiilanii dhiyeessee adaadaa ijoollee abbaa fa'aadha. Akka kan firaan wal waamanii achi keessa taa'u. Na dhaggeeffadhu na ficcisiisi. Yoo wanti xumuree maaf nama dhaggeeffattanii? Isinumti mataa keessatti rakkoo cimaa qabu. Tole xumure. Isayyuu gaafa achi keessa seenu. Yoo lakkoofsa 10 latte lakkoofsa tokkotti keessa deebisa. Yoo lakkoofsa tokko latte lakkoofsa 9 jechuudha. Achi keessa lennaan jechuudha. Akkuma teenisitti olii gadi si kollaa abbaan barbaade. Kollaa hamaa waan ta'eef namichi tokko yeroo hunda achitti na arguu irraa kan ka'e jechuudha. Ati maali asitti qacaramtee naan hojjetaa asii ta'e naan yeroo isa duwwaadha. Namoonni safaraa isan yeroo hunda biiroochatti deddeebi'u godhanii miindaa yoon ba'anaan. Amma kana isuma irratti yommuu biiroochaaf yaaddoo guddaan qabu. Maal seeta? Ammatuma firri isaanii tokko du'e achi keessa. Biiroon sun cufaattoodha dhayyoon. Akka firoo eenyu safare eenyu nambisanii dhabu. Ilaa waan naa gale.
Amma beekachaa ati beekaa maal akka beekumsa keessa beekamuusi alba'ee moo akkamitti amma kana waa yaaduu dadhabdeetti beeka ofii jetta. Eega akkas ta'e mala salphaadhaan akka biraatti oligarsimii warra adaadolii wasiilanii ilmaa wasiilanii waliin fira waliitu achi keessa dhattee Abtuu taatu fokkistuu taatu firuma isaanii keessa tokko fuutee itti firoomtee hojiin galtuuree garuu waan si olii ta'e. Utuu kan kee kana argadheera ta'e ajoon hojjetaa miidheeffamaadhas. Angoo maaltu ta'e beektaa naqe maal jedhame. Gaafa lafa maallaan jiran miila markaan dhuftee miila markaan galii dhuftee kan Maaliin naquu qabda? Harkaan naquun qaba. Miillaan dhufee eeggan dhufee harkaan naquun qaba. Alana nan darbee maalin godha ibseeti. Darbuu fedhee kunoo harka koo kana lafa akkasii gadi harka kootiin lafa qabee miilla koo samiitti ol kaa'ee akkatti harkaan deemaa dhaqe. Waajjiru mana akkatti harkaan deemaa dhaqe. Waan si'u Miilli samii motor gargaariste? yakka baatee noole namatti irrattuu kufee noole waajjira hoogganaa waajjira irrattuu kufee noole gargaaree noole. Gaafa inni kun maraatuun qacarru maal nyaata akkatti deemtu jedhan. Nama nagaa ta'een immoo dhaqinna. Hamma isa sadaffaadhaaf abdii kutachuu dhiisee. Nama nagaa ta'ee gaafa inni kun mamaatu taaseetu. Akkas gabaabbatee. Asumtiin dheeraa tuulatte kanas akkas gabaabbatee siin jiru. Deeskisaan qaqqaba. Teebilii kana kan qaqqabuu hin danda'a. Kompiitaras qaqqabuu hin danda'a. Hojii kamisii hojjechuu hin danda'a. Harkasi gabaabbatee. Amma harki nyaata kun ammaa ta'u namni harki gabaabbatee nyaata akkatti akkatti biddeena fuudhee nyaata. Kanatti manatti galee taa'ee. Namichi iji isaan argu. Iji isaan harka kee gabaabsee ilaal maal. Ashmuriin achi jiru hin beekun. Ashmuriin achi garuu cigoon achi jiru. Eessoo hin jiru. Ashmuriin adeeman. Kana waanti aarii galeen taa'ee galu. Deebiin manatti taa'ee. Galtee uummatee siree man. Niman taa'in jedhama garuu immoo aarii isaa galee immoo geerarsa tokko tokkos hojjechuun jammare waa maala Aarii ma keessa gee. bakka hin Geerat jedhamu. da'oo? Mana barsiisaa immoo maal jechaan ture. Barbaree nyaachaan geeraraa? Nu geerare. Barbaree nyaachaa? Nu geerare. Silaatee. Silaatee rakkoon keenya wal fakkaataa moo? Geerat. Jetteere? Nu geerare. Shaala. Yoo machi deemee mana maal hin batettee? Inni booda. Inni beekii hin jiru. Tooruma lama sadii tokko. Yaa ijoollee biyya keenya nuti baara namaan hin taane udangoo garraa kaane albaatii jiidhaarra baane. Geetachuu asaffaa taate barbaannu hin arginu firaaf qarshii qofa taate dalagaawwan hundinuu hojiiwwan martinuu. Yootteni nutti ta'anii yoo laanne nutti laatu nutti laanne taanaan immoo alatti nu darbatu kaballaafaa nutti laatu. Gindiif kaan barrii kaa'ee daftarii irra gattaa'ee galmeessee ranis qabdi garuu hojiin arganne jarri gubbootatti. Kanaaf har'a teenye kunuu ijaaramna himaxaatti. Ishoo nama malee kuni ishoo kana Ishoo. atis Ishoo. Ayi waan yaadachiifte. Ani geerarsa tokko qaba. geerasa aariidha. Dhugaadha. Namatti isheen haadhoo jedhatti. Namatti amane dhuguma akkamitti jedhee amma ati qoosaatti na ilaali. Aariin geerarsaan nama keessaa bahu waan ajaa'iba. Maal osoo isaan nama fe'uma? Nama yaadu. Kana eeggifadha. Nan joore kaya jolle. Nan joore ka kotte na kallatti ka. Nan joore ka kotte na kallatti ka maal baasuuf nama raasuun narratti raawwatte ka. Ishoo jedhe. Ishoo jedhe naa.
Ishoo jedhina. Hojii barbaaduuf deeme fudhee qaama na kiraa waan an kaffalu dhabe galee qaama na firaa galee qaama na firaa galee qaama na firaa. Ishoon jedhaas ni jedhu. Ishoon jedhamu. Maali jedha korratti geera raara seetamu hojii argadheen gammadee geera raara seetan. Maal jennure? Ishoon jedhamu. Yoo dandeessan wayyoo jedha. Tole? Barachuun illee gaariidha yaa ijoollee barachuun illee gaariidha hojiitu bade malee. Barachuun illee gaariidha yaa ijoollee hojiitu bade malee beeksisi ba'uunis gaariidha bubbootu bade malee bubbootu bade malee. Aduutu na guggube yaa ijoollee aduutu na guggube na dhukkubse qaamata na dhukkubse qaamata. Aduutu na guggube yaa ijoollee na dhukkubse qaamata kunoo abdii koofite ijaarame mata ijaarame mata. Ishoo wayyoo wayyoo wayyoo. Biyyoo foon nyaata kochkochaa maree nu buddeen gogaa ittoon barbaree yawaaq dubbadhu keenya maal dharee. Biyyoo foon nyaata kochkochaa maree nu buddeen gogaa ittoon barbaree yawaaq dubbadhu keenya maal dharee. Biyyoo dura yommuu gamuyyuu bitaa ammindaa ji'a torbeettan fixa naafoo naa gamee biyya naa badee Sudaanii lixaa. Biyyoo dura gamuyyuu bitaa ammindaa ji'a torbeettan fixa naafoo naa gamee biyya naa badee Sudaanii lixaa. Nuuni si boona jireenyi gamaa qofaa caffara nuus nu darbi nu gammachiisi dhugaan dabbara. Nuuni si boona jireenyi gamaa qofaa caffara nuus nu darbi nu gammachiisi dhugaan dabbara. Biyya naasina obbolaa dha'e mataa wal jisaa nabaas biyyana Dubaayii deemee booyyee leetisaa. Biyya naasina obbolaa dha'e mataa wal jisaa nabaas biyyana Dubaayii deemee booyyee leetisaa. Dubaayii deemee booyyee leetisaa. Dubaayii deemee booyyee leetisaa. Dubaayii deemee booyyee leetisaa. Isa yoomi imaana marga xeebanii imaata imaana marga xeebanii numa imaata marga Arti kaati galaa